Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaalatamtootaaf kabajamtoota hordoftoota soofimartuu bakka jiraattanii bakkuma jirtanitti nageenyi keenyaa isin haa ga'u isiniin jechaa dhiyaansuudhaan warreen yuutuubii keenyaaf haaraa taatan soofimartuu kan jedhu sabskiraayib gochuudhaan akka nu hordoftan kabajaadhaan isin gaafannaa. Itti aansuudhaan har'a waan haaraa tokko isinii qabadhee dhufee jira. Innis inni akkaataa suuraa yookaan viidiyoo keessan kan bara hedduu isin jalaa diidee ta'ee bifuma salphaadhaan feesbuuka keessan irraa itti argattan isin agarsiisa. Innis guyyaa feesbuuka keessan banattan irraa kaasee viidiyoo yookaan suuraa garaagaraa mobaayila jijjiirtanii mobaayilli isin jalaa badee kan gattan akkaataa bifuma salphaadhaan waggaa 3 haa ta'u 4 haa ta'u waggaa 8 haa ta'u guyyaa feesbuuka banattan irraa viidiyoo suuraa isin jalaa bade bifuma salphaadhaan akkaataa itti argattan isinitti argisiisa. Jalqaba irratti akkuma isinitti himuudhaaf yaaletti jalqaba irratti FB keessa seentanii FB'n keessan kan waggaa 5 waggaa 6 yookaan waggaa 10 oliyyuu ta'uu danda'a. Isa guyyaa itti banattan irraa mobaayilli isin jalaa badee mobaayilli isin jalaa cabee mobaayilli yookaan waan garaagaraa ta'ee bifa adda addaatiin mobaayila jijjiiruun ni danda'ama yookaan mobaayila biraa bitattanii jijjiiruu danda'a waan taateef kanaaf akkaawuntiin ammoo iimeelaa fi paaswordiidhaan waan fayyadamtaniif mobaayila irraa mobaayilatti yeroo jijjiirtan waan adda addaa isin hin barbaachisu. Amma bifuma salphaadhaan gara wanta isiniin jedhetti akkaataa itti viidiyoo fi suuraa keessan itti argattan isin argisiisutti ceenaa. Dursa FB erga seentaniin booda FB seentanii FB akkuma seentaniin FB keessanis seentanii FB erga seentaniin booda as bakka kana tuqxan. Erga bakka kana tuqxanii kanneen isinii baasaa kanneen erga isinii baasee seetingii keessa seentan. Seetingii na privacy kan jedhu kana keessa seentanii achi booda seetingii isa jedhu kana seetingii jedhu kana keessa seentanii seetingii kana keessa erga seentanii filannoowwan garaagaraa akkanatti isinii baasa. Security and login location maal kan jedhu kanneen irra deemtanii isin download your information kan jedhu kana isa xiyyaadhaan gad argisiise kana download your information kan jedhu kana isa kilik goota yeroo tokko. Erga isa kilik gootaniin booda isinii bana. Erga inni isinii bane akkanatti isinii baasa. Erga akkanatti isinii baase posts jedha photo and video comment like and reaction friends story following and follows message group kan jedhu kunniin marti waan guyyaa feesbuuka banattanirraa isin gochaa turtanidha. Isa kana kan hundinuu raayitii ta'e kana this select all kan jedhu kana irraa barreessitanii erga irraa barreessitanii wanni isin barbaaddan as keessa maal fudhachuu barbaaddan kan jedhu awwala as dhuftanii data range kan jedhu kana data range kana all of my data kan jedhu kanarra kilik gootanii isa format jedhu kana ammoo isuma inni irra jiru kanarratti dhiiftanii itti aansuudhaan media quality kan jedhu kanarratti kilik gootanii high kanarra kiittanii tumaan dhiiftan. Ergasii duubatti ol deebitanii isa barbaaddan fakkeenyaaf photo and video kan jedhu kana yoo barbaaddan isa kilik gootan. Erga isa kilik gootanii dhumarra dhuftanii create file gootan. Erga create file gootanii an amma inni dhumarratti jiru kuni kan download qara godhee asirratti amma guyyaan feesbuuka FB kana itti banee Oktoobara 15 bara 2012 guyyaan FB'n kun itti baname waan guyyaa sanarraa kaasee hanga bara 2020 Mee 15 viidiyoo kana waraabaa jirutti wanta namni naa ergee wanta ani namaa ergee meeseejii namaa barreesse voice namaa ergee mara isaa as keessatti argachuu danda'a. Kanaaf pending kan jedhu kana ammaaf isinitti agarsiisuun gaarii waan hin taaneef inni hin xumuraa faayilii wayita inni godhee jedhe open yoo gootan waan as keessatti viidiyoo namni isinii erge waan namni isin irratti isin namaa ergitan footoo fi viidiyoo keessan bifuma salphaadhaan as keessaa argattu isiniin jedha. irraa fayyadamtan jedhee abdii qabaa.
namoota biraatiifis sheerii gootanii akka waliin geettan kabajaa isin gaafadha. Kanaafuu irraa fayyadamtan jedhee abdadha. Galatoomaa. Ammaan achi viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan nu turaa isiniin jedha. Nagaatti.